Premier League England taphoonni torba ayyaana qillee bara faranjoota itti fuudhan har'a morkii afurni keessummeessu. Crystal Palace, Fulham waliin, Liverpool, Leeds United waliin sa'aatii wal fakkaata 2:30 irraa eegalanii bara faranjoota haaraa kan eegalan ni ta'a. Liverpool taphoota as dhiyoo taphachaa jiru rakkatus mo'ataatee jira. Har'aan filirratti qabxii akkamii galmeessuu danda'a kan jedhus akkasuma xiyyeeffannoo argateetii jira. Alexander Isak miidhamaan hin jiru. Mohamed Salah sababa waancaa Afrikaatiif garee kana waliin hin jiru. Gareen Arne Slot taphattoota gameeyyii kanneen malee morkiin har'aa taasisu akkasuma xiyyeeffannoodhaan kan eegamu ni ta'a. Selhurst Park irratti akkasuma Crystal Palace, Fulham waliin morkii jabaa keessummeessaa fi kan eegamu. Brentford halkan sa'aatii 5tti Tottenham Hotspur waliin ni taphata. Stadium of Light irratti Sunderland Manchester City simata. Sunderland barichaan bara kana dirree isaarratti garee tapha tokkollee hin mo'aminidha. Manchester Cityidhaaf qormaatanii ta'a fi kan eegamu gareen Pep Guardiola ga'umsa gaarii irratti argama. Leensaan kilabichaa Pep Guardiolaanis yaada kennaniin jechuudha. Kilabii kanarraa hurriin irra ture irraa ka'ee jira. Amma gara injifannootti deebinee jirra. Garuu sadarkaa kana ga'uudhaaf imalli ture salphaa miti jechuun dubbatanii jiru. Dhuguma Manchester City namatti garee cimaa Premier League England ta'uusaa nutti mul'isaati kan jiru. Kilabichi gaa taphoota taphataa jiruun injifataatii jira. Morkataa liigichaas taati kan jiru. Manchester City fi Arsenal bara kana morkii shaampiyoonummaadhaaf tilmaama ol aanaa kan argatanii. Egaa Premier League England kanaan Arsenal taphoota 19 irraa qabxii 45 qabaachuudhaan dursuu irratti argama. Gooliin galchi qulqulluu 25 akka walii galaatti garuu garee faallaa irratti goolii 37 galchee jira. Arsenal goolii 12 kan keessummeesse. Liigichaanis gareen goolii muraasa keessummeesse Arsenal jechuudha. Manchester Cityn goolii 43 galchee jira. Gareen Pep Guardiola goolii hedduu galchuudhaan liigichaan gareen isaan gitu hin jiru. Goolii 17 keessummeessee jira. Faallaa kanaatiin goolii 26 qulqulluu qaba. Qabxii 40 qaba. Garaagarummaa qabxii 5tti Arsenal fi Manchester City gidduu kan jiru. Tapha tokko qixxeessituu har'a ni taphata jechuudha. Torbee 19ffaa Aston Villa qabxii 39 sadarkaa sadaffaarratti argama. Liverpool qabxii 32 qaba. Chelsea 30, Manchester United 30 qabaachuudhaan sadarkaa 5ffaa fi 6ffaarratti argamu. Sunderland kilabiin barana Championship irraa gara Premier Leaguetti guddate jechuudha. Taatee liigichaa kan ta'e qabxii 28 sadarkaa 7ffaarratti argama. Kilaboonni akka Everton, Brentford, Newcastle qabxii 26 qixa qabaachuudhaan sadarkaa 8 hamma 11 jiru qabatanii jiru. Sadarkaa gadii keessa kan jiran West Ham United, Burnley, Wolvesidha. Wolves barichaan kilaba tapha tokkollee injifachuu hin danda'inidha. Kilabiin kun taphoota 19 irraa qabxii 3 qabaachuudhaan sadarkaa 20ffaarra taa'ee jira. Qabxiin sadan sun qixa baheetti goolii 40 keessummeessee jira. Kilabichi goolii 11ffaadha galchuu kan danda'e. Idaa goolii 29 sadarkaadhuma 20ffaarratti argama. Burnley's sadarkaa 19ffaarratti argama. West Ham akkasuma sadarkaa 18ffaarra taa'uudhaan sadarkaa gadii keessatti argamu jechuudha. Kilaboonni kunniin Premier League England torbeen ayyaana qillee yookiin Boxing Day bara haaraa faranjoota haala kanaan kan itti fufe ta'uu isaati. Odeeffannoo biraatti yoon darbu Rasmus Højlund arganna gara Manchester United akka hin deeminedha Napoliin kan beekse. Taphataan kun erga bara darbe gara Napoli maleeti yeroo dinqiidha Napoli waliin dabarsaa kan jiru. Barichaanis taphataa cimaa Napoli jedhamee jira. Napoli waliin shaampiyoonii seerii Itilii ta'uu danda'eeti jira. Amma fedhii olaanaa hoggantoonni yookiin kilabni Napoli agarsiiseen taphataa kana dhaabbiidhaan hambifachuu akka barbaadanidha kan ibsame. Keessattuu miidhama Romelu Lukakuutiin wal qabatee ammatti taphataan akkam fayyadamaa jiran Rasmus Højlund ta'uunsaa beekamaadha. Napoliin gaa taphataa kana dhaabbiidhaan mallatteessuu akka barbaadanidha. Director Sportii kilaba Napoli kan dubbatanii taphatichi bara dorgommii darbee kubbaawwan goolii ta'an 6 galchuu danda'ee jira. Akkasuma kubbaawwan hedduu mijjeessuudhaanis bara milkii dabarsuun isaa kan yaadatamudha. Odeeffannoo biraatiin Kylian Mbappé arganna. Torbee 3 diriirraa ni fagaata jedhamee jira. Taphataan kun kaleessa iddoo shaakalaatti miidhame. Egaa miidhamni kun jilba isaa irratti akka ta'ee fi torbee 3 diriirraa fageessuu akka danda'udha. Xavi Alonsoon egaa miidhamni taphataa kanaa isa miidhuu akka danda'udha kan eegamu jechuudha. Odeeffannoo maddeen Afrikaa waancaa Afrikaatiin wal qabatanitti darba. Waancaan Afrikaa taphoonni marsaa mo'atanii darbu yookiin marsaa mo'ataniitti darbuudhaaf taphoonni taphataman kaleessa xumura argatanii jiru. Kanaanis biyyoonni 16 marsaa mo'atanii darbuudhaaf gaan adda baaniitti jiru. Kaleessa taphoota
ramaddii 2 akkasuma taphoota 4dha kan taphatame. Ramaddii E jalatti Aljeeriyaan goolii 3-1 Equatorial Guinea injifatteetii jirti. Gareen kun egaa lammii Serbiyaatiin kan leenjoo leensaan garee biyyaalessaa Algeria tapha Burkina Faso goolii 1-0dhaan injifatan booda Vladimir Petkovic jechuudha taphattoota 9 jijjiiruudhaan tapha kaleessaa irratti taphattoota tapha Burkina Faso dhaabbiidhaan taphatan irraa taphattoota 9 haaraa jijjiiruudhaan taphatanii milkaa'aniiti jiru. Taphattoota jijjiiraman keessaa dursaan taphattoota garichaa Riyad Mahrez isa tokkodha. Bakka Riyad Mahrez qarqara bitaa irratti Anis Haji Musaadha kan taphate. Kaleessaas ga'umsa dinqii mul'isee jira. Taphataan kun akka walii galaatitti garuu tapha kaleessaatiin goolii 3-1 Aljeeriyaan kan injifatte. Beelaad daqiiqaa 19 irratti, Chaayibiin 25 Maazaan daqiiqaa 32 irratti goolii injifannoo Aljeeriyaa galchanii jiru. Emilio Niuseen taphataan Equatorial Guinea daqiiqaa 50 irratti goolii Equatorial Guinea Mohamed Jalaa hin baasin taphataa galcheedha. Ramadduma kanarraa Burkina Fasoon goolii 2-0dhaan Suudaaniin kan injifatte. Egaa kaleessa injifachuu isheetiin Burkina Fasoon ramaddii isheerraa sadarkaa lammaffaan xumuruu mirkaneeffatteetii jirti. Suudaan mo'amtus sadaffaa gaarii taatee marsaa mo'atanii darbuudhaaf geesseetii jirti. Biyyattii waraana waliin keessa jirtu Suudaan kaleessa biyya carraa qabeettiidha jechuun ni danda'ama. Kaleessa tapha Equatorial Guinea waliin taphatte irraa qabxii 3 waan argatteef sadaffaa gaarii taatee darbuu dandeessee jirti. Laasana Traoreen taphataa goolii injifannoo Burkina Faso jalqabaa galchee daqiiqaa 16 irratti akkasuma Kwasi taphataan jedhamu daqiiqaa 85 irratti goolii lammaffaa galchuudhaan Burkina Fasoon goolii 2-0dhaan Suudaan injifachuu dandeessee jirti. Kanaanis Aljeeriyaan qabxii 9 ramaddii ishee olaantummaadhaan darbiteetii jirtiin. Akkasuma ramaddii kanarraa Burkina Faso lammaffaa Suudaan sadaffaa ta'uudhaan marsaa mo'atanii darbuudhaaf ga'aniiti jiru jechuudha. Ramaddiifaa fi ramaddii xumuraa halkan sa'aatii 4 eegalee taphatameen Cote d'Ivoire goolii 3-2 Gaaboon akkasuma Kaameruun goolii 2-1 Mozaambiik injifatanii jiru. Ramaddii kanarraa Cote d'Ivoire fi Kaameruun darbanii jiru jechuudha. Mozaambiikis sadaffaa gaarii taatee darbiteetii jirti. Seenaa ishee keessatti yeroo jalqabaatiif carraa kana kan argatte Mozaambiik Gaaboon tapha kaleessaatiin dursaa turte hamma daqiiqaa 44 irratti goolii 2-0dhaan Kaangaa fi Boongaa taphattoonni jedhaman goolii Gaaboon ittiin dursitu daqiiqaa 11ffaa fi daqiiqaa 21ffaa irratti galchanii ture. Kraasaawun daqiiqaa 44 irratti akkasuma Guesand 84ffaa fi Tureen daqiiqaa 91ffaa irratti gooliiwwan galchaniin Cote d'Ivoire shaampiyoon dorgommichaa qabxii 3 argachuu dandeesseetii jirti. Taphni ramaddii kanaa eegamaa ture kan Mozaambiikii fi Kaameruun ture. Kaameruun tapha kana durfamurraa ka'uudhaan injifattee jirti. Akkuma Cote d'Ivoire Mozaambiik daqiiqaa 23 irratti goolii Jeenii Kaatamoo galcheen dursaa turte. Daqiiqaa 28 irratti garuu dhiibbaa taphattoonni Kaameruun taasisaniin taphataan Mozaambiik Neene jedhamu garee isaa irratti galchuudhaan wal qixxaatanii daqiiqaa 55 irratti Kofaaniin goolii injifannoo Kaameruun mirkaneessite galchuudhaan Kaameruun goolii 2-1 injifachuu dandeesseetii jirti jechuudha. Waancaa Afrikaa kanaan biyyoonni 16 marsaa mo'atanii darbuudhaaf darban hundi isaanii adda baanii jiru. Ramaddii Aarraa Morokoo fi Maaliin tokkoffaa fi lammaffaa ta'uudhaan darbanii akkasuma ramaddii Baarraa Ijiptii fi Afrikaan Kibbaa tokkoffaa fi lammaffaa ta'anii darbanii jiru. Ramaddii Caaraa Naayijeeriyaa fi Tuniziyaan sadarkaa tokkoffaa fi lammaffaa qabachuudhaan darbanii jiru. Senegaal ramaddii Daarraa Riippaabilika Dimokiraataa Koongoolii qabxii walqixa 7 qabachuudhaan tokkoffaa fi lammaffaa ta'anii darbanii ramaddii Eerraa Aljeeriyaa fi Burkina Fasoon tokkoffaa fi lammaffaa qabxii 9 fi 6 qabachuudhaan darbanii ramaddii Faarraa Cote d'Ivoire fi Kaameruun qabxii 7 qabatanii garaagarummaa gooliitiin wal caalanii tokkoffaa fi lammaffaa ta'anii darbaniitii jiru. Sadaffaa gaarii ta'uudhaan biyyoonni darban Mozaambiik, Beeniin, Suudaan, Tanzaaniyaa, Angoolaa, Komoroosidha jechuudha. Biyyoonni baha Afrikaa lama Suudaanii fi Tanzaaniyaan ramaddii isaaniirraa sadaffaa gaarii ta'uudhaan kan darban jechuudha. Tanzaaniyaa ramaddii isheerraa qabxii 2 akkasumas Suudaan qabxii 3 sadaffaa gaarii ta'uudhaan kan darbanii haaluma kanaan marsaa mo'atanii darbuu biyyoota 16 hirmaachisuun gaafa sanbata yookiin iftaan jechuudha. Senegaal Suudaan waliin ni taphatu. Maaliin Tuniziyaa waliin ramadamteetii jirti jechuudha. Senegaal shaampiyoonii dorgommichaa bara 2021 Suudaan waliin ramadamteetii jirti. Qopheetuun sagantaa kana gaafa dilbata
amajjii afur akka lakkoofsa Girigooriyaanitti jechuudha dilbata dhufu Morookoon Taanzaaniyaa waliin ni taphatu. Biyyoonni baha Afrikaa Suudaanii fi Taanzaaniyaan ramaddiin isaanii ulfaataadha. Senegaal waliin Suudaan kan ramadamte ilaaluu ni dandeenya. Morookoon akkasuma Taanzaaniyaa waliin kan ramadamte. Taphni cimaan marsaa mo'atanii darbu Afrikaa Kibbaa fi Kaameruun gaafuma dilbataa taphatama jechuudha. Taphni kun tapha cimaa eegamudha. Ijipti Beenii waliin wixatanii taphatu. Naayijeeriyaa Moozaambiik waliin ramadamte. Aljeeriyaa fi Riippaabilikii Dimokiraataa Koongoos ramaddii cimaa yookiin tapha cimaa eegamuudha. Kibxata dhufu ni taphatu. Koot Diivaar Burkina Faso waliin taphni taphatanis tapha laayyoo miti egaa taphoonni waancaa Afrikaa marsaa mo'atanii darbu kana fakkaatu jechuudha. Premier League Itoophiyaa argannaa torbeen 12ffaan kaleessa taphoota lama keessummeessee jira. Staadiyeem Finfinnee fi Staadiyeem Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti jechuudha. Taphni Staadiyeem Finfinneetti taphatame kan Machaalii fi Buna Itoophiyaa walitti fidee ture. Taphni kun injifannoo Buna Itoophiyaa goolii 1-0 kan xumurame. Bunni Itoophiyaa taphoota erga walitti aansee mo'ameen booda kaleessa gara injifannootti deebi'eeti jira. Divine Wachuka goolii daqiiqaa 44 galcheen Bunni Itoophiyaa injifachuu kan danda'e. Egaa kilabiin kun leenjisaa kilabichaa Biyyi Kaasaawwan jirraa kaasee kaleessa leenjisaa yerootiin durfame har'a immoo odeeffannoo bahee leenjisaa haaraa qacaree jira. Boodarra leenjisichi eenyu kan jedhu kan isin biraan ga'u ni ta'a. Kaleessa garuu Bunni Itoophiyaa kaka'umsiisaa fooyyedhaa kan ture. Divine Wachukaan kubbaa Awwakar Addaamu taphattoota irratti Machaal lama kufee ka'ee bira darbee mijjeesseef gara goolitti geeddaruudhaan qabxii sadii akka argatan gargaareeti jira. Gareen Mulugeetaa Miratiin leenjuu Machaal bara kana kilaboota leegichaan tilmaama shaampiyoonummaa argatan keessaa tokkodha. Ta'us garuu kaleessa Buna Itoophiyaatiin mo'amuu danda'eeti kan jiru. Taphni Staadiyeemii Saayinsii fi Teekinooloojii kan Adaamaa jechuudha. Yuunivarsiitii Saayinsii fi Teekinooloojii Adaamaatti taphatame. Injifannoo shaampiyoonii Pirimeer Liigii bara 2016 Baankii Daldala Itoophiyaatiin xumuramee jira. Morkiin shaampiyoonii liigichaa Madiin Itoophiyaa fi Baankii Daldala Itoophiyaa walitti fidee goolii 2-1 injifannoo Baankii Daldala Itoophiyaatiin kan xumurame. Goolii galchuudhaan dursaa kan qabatee ture Madiin Itoophiyaa ture daqiiqaa 22 irratti kubbaa Ramadaan Yuusuf galcheen. Sana booda Baankiin Daldala Itoophiyaa daqiiqaa 52 irratti goolii Naatnaa'el Daani'eel fi daqiiqaa 62 irratti Addis Gidee galcheen goolii 2-1 kan injifatanii durfamurraa ka'uudhaan injifachuu danda'aniiti jiru jechuudha. Daqiiqaa 73 irratti taphataan Biiniyaam Kaasaawun taphataa Madiin Itoophiyaa Alaan Kaawaa irratti balleessaa raawwateen kaardii akeekkachiisaa lamaan dirreedhaa baheetii jira jechuudha. Haaluma kanaan taphni kun injifannoo Baankii Daldala Itoophiyaatiin kan xumurame. Taphataan sarara fuulduraa kilaba Baankii Daldala Itoophiyaa Addis Gidee kaleessa goolii 6ffaa Pirimeer Liigii Itoophiyaa galchee jira. Baay'ina goolii liigichaa galchuus dursuu irratti argama jechuudha. Goolii 6 galchuudhaan Pirimeer Liigii Itoophiyaa kana Bunni Sidaamaa ta'u torbee 12 irraa qabxii 25 walitti qabachuudhaan dursuu irratti argama. Faasel qabxii tokkoon hanqatee qabxii 24 sadarkaa lammaffaa irratti argama. Faasel Pirimeer Liigii Itoophiyaa bara kanaatiin kilaba tapha tokkollee hin mo'aminidha. Kilaboota liigichaa 20 keessaa kilabiin tapha tokkollee hin mo'amin Faasilidha. Qabxii 24 sadarkaa lammaffaa irratti argama. Gareen kun egaa Yohaannis Saale ittiin kan leenjuudha. Keessattuu miidhama taphattootaatiin osoo rakkachuu baate barana gareen isa dhaabu akka hin jirredha. Kaka'umsi garee kanaa miirri deeggartoota akkasuma taphattoota bira jiru. Faasil baricha morkataa cimaa ta'ee akka dhiyaatu gargaareetii jira. Ammallee garaagarummaa qabxii tokkootiin Buna Sidaamaatiin caalamee sadarkaa lammaffaa irratti argama. Machaal qabxii 20 qaba. Hawaasaa, Itiyoo Elektirikii fi Adaamaan qabxii wal fakkaataa qabaachuudhaan sadarkaa sadaffaa hamma jaaffaa jiru qabatanii jiru. Kilabiin barana gara Pirimeer Liigii Itoophiyaatti guddate bakka bu'aa naannoo Oromiyaa Nageellee Arsiin qabxii 19 sadarkaa torbaffaa irratti argama. Walaayittaa Diichaa, Yuunivarsiitii Waloo Digraat, Maqalee Sabaa Indartaa fi Arbaa Minci kilaboota sadarkaa gadii keessatti argamanidha. Kilabiin naannoo Oromiyaa bira Shaggar Pirimeer Liigii Itoophiyaa kanaan qabxii 12 sadarkaa 16 irratti argama. Kilabichi as dhiyoo kana ga'umsi inni mul'isaa jiru hagas mara jechuu hin dandeenyu. Turmaata liigichaa mirkaneeffachuudhaaf taphoota injifachuun dirqama itti ta'a. Garee Ashannaa fi Baqqalaa hanqina taphattoota garee hin qabnedha. Ta'us garuu taphoota injifachuun akka itti ulfaatee taphatti mul'isaati kan jiru.
odeeffannoo biraatiin kan argannu buna Itoophiyaati. Bunni Itoophiyaa leenjisaa haaraa qacareetti jira. Abiy Kaasawun waliin erga gargar bahee booda kaleessa torbee 12ffaa tapha Premier League Itoophiyaa challenge fatan irratti leenjisaa gargaaraadhaan yookiin leenjisaa yerootiin kan durfamaa ture kaleessa galgala immoo leenjisaa haaraa qacaree jira. Bunni Itoophiyaa kilaboota Premier League keessa jiran keessa kilaba deeggartoota hedduu qabudha. Kilabiin kun egaa leenjisaan kilabichaa duraanii Abiy Kaasawunis dhiibbaadhuma deeggartootaatiin hojii akka gadhiisanii kan himamu. Egaa amma leenjisaa haaraa qacaruu isaati kan ifoomse Samson Ayyalaa jedhama. Leenjisaan amma ni qacaree kun kan dura kilaboota kanneen akka Biraa Harar, Sehul Shiree, Dirreedawaa fi Itiyoo Elektiriik leenjisaa jalqabaa ta'uudhaan leenjisee jira Samson Ayyalaa. Egaa leenjisaan kun eeyyama leenjisummaa kan kaaf eeyyama qaba jechuudha. Hamma waxabajjii 30 bara 2019tti leenjisaa buna Itoophiyaa ta'uudhaaf kan mallattoo isaa kaa'e. Egaa leenjisaan kun tapha kaleessa buna Itoophiyaa injifatan irrattis dirreetti argamuudhaan garee kana ilaalaniitii jiru. Taphoota itti aanan amma booda amma waxabajjii 30tti jechuudha leenjisaa kanaan kan durfamu ni ta'a bunni Itoophiyaa.